Magaleeko eenyu maqaan kee Magaleeko eenyu maqaan kee Arrafini dabjuun si argee kottu kottu Anarraa malgoota maqaa koo Anarraa malgoota maqaa koo Beenuti warra koo gaafadhu beenu Kottu kottu maaliif nyaara gurtaa nama malee akkamiin jiraata jaajitee magaraa na raabtaa. Sagalee ajaa'ibaa qabda. Kana irratti asumaanuu itti aansee sagalee tantee si dinqisiifachuun fedha. Akka malee sagaleen tantee bareedduudha. Ashabaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Forex Entertainment qophiin keenya kan qara jaalalaa torbaanitti yeroo takka kan isiniif dhiheenu arraan tana qabannee dhiyaannee jirra. Egaan sagantaa keenya qara jaalalaa keessatti onnee jaalalaa miidhamtee kan itti wallaannuu fi akkasumas jaalala faloo dhabdee kan fala itti barbaannu dabalataan ammoo seenaawwan jaalalaa namoota bebbeekamoo fi akkasumas namoota dhuunfaa xalayaa jaalalaa keessanii yoo nu bira dhaqqabsiistan nuti immoo qiqindeessinee babbareechinee kan isin biraan geenyu ta'a. Egaan hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtanu kabajaan isin affeerra keessummeessitoonni sagantaa kanaa Anisaa Giseenuuti. Anis Asaantii Mudassiri. Hayya Asaantii har'a sagantaa keenya yeroo dabarsitee dhufte maaliif akka ta'e meenuu himuu dandeessaa? Mana jiimaan ture bar jiiman dalaguu ture. Jiima immoo maal gochuuf dalagda maal si fayyadamesi? Akka dhiyoon tana dubbattetti nuti dardarrii kan fookas goonu daabbarratti jettanii. So saniif jiima dalaguu ture dabbaa baasuuf hin deema. Kanaafuu dabbaa baasuudhaaf mana jiimaa galtee jechuudha. Akkasiin godhe. Osoo illee fayyummaadhaaf ispoortiin bareedaadha jette haa ta'uti sirriidhaal tokko jedhii irraa garri caalu dabbaa kanarratti hidhamee jira waan ta'eef kanaaf dhiirota shororkeessuudhaaf murteef kutattee kaateetta jechuudhaati. An fayyaa yoo ta'e fayyaa guutuun qaba wanni hin qabne dabbaa qofa dabbaa san ispoortiitti dalagalee baasumaan rakkoo qaba jetteeti. Egaa akkas taanaan anis gara sanatti galuun qaba laallisin yoo kun babal'atee maal kana dhaabsifachuudhaaf xiqqoo si yeroo nutti fudhata waan ta'eef bakka kana ammoo kana guguddisnee shamarran ittiin shororkeessuudhaaf anis kaa'uun qaba jechuudha waan ta'eef. Arraa kana ajaa'iba inni yaadnee uumoluu tanteerraan fadheetiin ture koofiyyaa haattee dhuftee saniif saasirraa bareedee jira akkanumatti deemi bakka akkas taana. Sagantaa darbe keessatti namoonni hedduun akkatti si ilaaluu dhabnee rifeensi kan kee muluun kan kee kun nutti balaqqeesse kanaafuu warra dibadhu kutu waan naan jedhaniif har'a isin shororkeessuu dhiiseetan warra kaawwadhee dhufe waan ta'eef yeroo biraatti ammoo gaafaachiin nu ga'ee jedha namoonni hedduun kanneen akka Aftaamuu Lamuufaa dhadhaabbatanii jiru waan ta'eef jaraanis qixxaachuudhaaf illee yeroo nutti hin fudhatu hanga sanatti ammoo kanumaan irra buusna. Dubbii keenya irratti Guraandhala 14 guyyaa Valentine Day yookaan guyyaa jaalallootaati. Akkamati siingiliidhaan dabarsite moo akkuma nama kaanii waa kee wajjin dabarsite? Wallahi Valentine Day kana duraan siingiluma. Valentine Day kana immoo hin kabaju maaliif jennaan nuti hara keenyaa kanatti Valentine Day akka haraamatti ilaalama. Garuu akka addunyaatti immoo namoonni baay'een yeroo ammaan tanaa kanarratti kabajuudhaan mul'atu. Valentine Day kun waan rakkoo waan badattis ni fudhatama waan bareedatti illee ni fudhatama. Wanni bareedaan immoo namootaan gartee bultii qabu jaartii qabu isaan guyyaan hundi guyyaa jaalalaati garuu guyyaa kana akka bareedatti fudhatanii jaartii isaatiif kennaa sixootaa waan akkanaa kana bituudhaaf takkaa jaartii isaa guyyaa keessaa gammachuu irraa qabuu fi hagam takka akka jaalatu ibsatuudhaaf sila bareedaadha garuu yooni fi gartee namoota gartee bultii hin qabne siingilii kan ta'eef akka waan wanni kun addunyaa irratti beekamaa ta'etti jaalallee qabaachuu qabnaa jaanii guyyaa kana akka waan addatti kabajanii kun immoo nu biratti illee safuudha nu biratti illee haraama hara keenyaa kanatti fudhataman qabu jechuudha. Sanirraan waa'ee Valentine Day kanarraa eegalee suuraan na kofalchiisu akka malee gizee hunda amatarraa suuraan sun Facebook irratti ni deema jechuudha. Afaan kee dammaan qabee osoo gama sanatti hin deemini guyyaa Valentine Day kanarratti suuraawwan nama ajaa'ibsiisoo hedduutu daddarbaa ture. Sanas ni daawwanna garuu an akka yaada kootiitti guyyaan jaalalleewwan kuni akka keenyaatti amantaadhaanis akka aadaa oromootiinis bu'aa inni qaburra miidhaa inni qaqqabsiisudha kan inni guddatu maaliif amma akka aadaa oromootti nuti duudhaa qabna aadaa qabna shamarran takka hanga dhaqxee bultii ijaarratu tokkotti dubbii keenya irratti guyyaan Guraandhalli 14 kuni guyyaa akka amantaa keenyaatti zinaa jennaa sagaagalummaa akka waan guyyaan sun sagaagalummaan eeyyamameefiiti namoonni seeraan ala yookaan bultii hin qabne
singiloonni jechuudha qophaa jiraatanu guyyaan kun akka waan sagaagalummaan eeyyamameefitti kan isaan sagaagalummaa hojjetaa oolantu jiru. Kun akka aadaa keenyaattis akka amantii keenyaattis dhowwaadha. Shamarran tokko kabaja isiitiin yoo isiin naqxee abbaa manaa ishiitti hin heerumne akka aadaa keenyaatti safuu guddaadha waan ta'eef kun dhiibbaa guddaadha. Ka'umsi waan kanaas immoo gara dhiyaa kanarraa dhufe waan ta'eef bu'uurumti isaatuyyuu waan badaa akka badaatti dhufe waan ta'eef gama keenyatti gaafa dhufnee jennu miidhaa isaa malee faayidaan isaa baay'een hin jiru. Garuu gam tokko tokkoon namoonni hedduun namoonni tokko namoonni muraasni guyyaa kana akka faayidaatti kan isaan itti fayyadamaa jiran jiru. Namoonni bultii qaban keessatti namoonni jaalallee isaanii gara fuulduraatti illee kaadhimamaa isaanii godhachuudhaaf qophaa'anii amma fakkeenya yeroon kun yeroo dorgommiiti yeroo hojiiti yeroo waan adda addaati yeroo walii kennuu dhabuurraan kan ka'ee jedhe guyyaa kana eeggatanii jaalalleewwan isaanii kennaawwan adda addaa guyyaa bakka bashannanaa geessanii bashannansiisuudhaan jaalalli isaanii akka inni mi'aawaa dhufe akka inni daran mi'aawaa dhufu gochuu irratti gahee guddaa ni taphata jedhee yaada akka kootiitti. Warri bultii qabanus ammoo Oromoon waggaadhaan ga waggaatti jaalalummaa wajjin hin jiraata guyyaa jaalalaa wanti ni kabajatu hin jiru waan ta'eef namoonni kunis carraa kanatti fayyadamanii warri bultii qabanu jaalala isaanii kana haaromsuudhaaf jecha haadha manaa isaanii yookaan immoo haati manaa abbaa manaa isaanii kan isiin itti gammachiistu jira. Namoonni gama kanaan akka faayidaatti fayyadamaa jiranoo akkuma jirutti garuu immoo faayidaa isaarra dhiibbaa isaatu akka Oromoof akka aadaa keenyaatti dhiibbaa isaatu guddata. Kanuma jechuun barbaada. Egaa asumaanuu alillee waan inni itti da'uu fedhu jira. Warreen jaarsaa jaartii tahan gartee waan jaalala isaanii haaromsu yeroo hunda amatatti Valentine eeggatanii osoo hin taane yeroo hunda waan haaraa waan gad dhufanii waan bareedu jaartiin isaatiillee jaarsaaf kennaa bittee jaarsillee jaartii isaatiif kennaa bitanii walirraa eeguu osoo hin taane wanni kun jaarsa kiyya gammachiisuu danda'a. Takka ammoo wanni kun jaartii tiyya gammachiisuu danda'a jechuudhaan yeroo hunda yoonii fi bultii isaanii update godhan bareedaadha jeetiin yaada kana ibsuu fedha. Achumaan dhugaa Valentine kun nu biratti hin hayyamamu. Sila waan haraam ta'erraa sila fagaatee gartee kara amantiin feetuttis ta'e kara aadaan Oromoo teenya feetuttis ta'e gartee osoo sila godhame bareedaadha. Ala kulli namni waan akkanaa kana nu biratti akkasitti focus godhu hin jiru. Itti aansee gaa Valentine irraa mee suuraa si kofalchiistu tammi taate. Suuraan na kofalchiisu hedduu jira. Suuraawwan amma fakkeenyaa gaafa guraandhala 14 akkuma argaa jirtan kana guyyaa gaafa sanaa dhiirotuyyuu shamarran hari'a. Gaafa jiini tokko dabarfatee jedhu. Nuti isin hari'ame. Kun egaa barumsa guddaa kenna baay'isawee suuraa kanarratti. Wanni isaan beekuu qaban Valentine 14 dhiiraas jala fiigaa dhalaa jala jechuudha. Osoo silaa dura dhaabbattee haga dhumatti dura fiide bareedadha. Gaafa immoo November 14 dhufne immoo ishiin garaa baatii 9 baadhattee jala fiide jechuudha. Ishiin isee fiiguun waan hin hafneef jecha Valentine yoo kabajuu baattanii kara seeraatiin bultii ijaarrattanii neqaa godhattanii jireenya hojii jiraattan bareedaa jeetiin dhaamsa isiniif qaba. Warreen gartee dubartoonni keessatti faa madaam qimamii madaamii warri jedhaman amma ijoolleen shamarran kan keenya hedduun isaanii madaam qimam jedhamaniiti kan isaan waamamanu. Isaan akka isaanitti Valentine kabajataa jiranii yoo ilaaltaniitu ta'e akkuma ilaalaa jirtan kana meeshaa isaan mana ittiin qulqulleessanu kalarii diimaadhaan huccuu diimaa isaanii yuunifoormii diimaa isaanii godhatanii kan isaan guyyaa Valentine Day kana hojii isaaniitii wajjiniin dabarsaa jiran kun. Dhugaadha. Garuu wanni na dhibe yoo jiraatte saanaa diimaa, uffata diimaa, maxaragaa diimaa, wanni hundi diimaa ta'e itti yaadanii gabbahanii bitatammoo wanni suni ajajaan dhufaaf moo madaamotaaf fidaaf wanni na dhibe waan sanii garuu ta'ee singiliidha. Mooraalii ifitti godhu jiran akkana kabajaa jirraa jecha jedhuudhaani. Abshirii isiniin jennaa rakkoon qabu gaafa rabbiin jeeni ijaaramtanii na akkasii itti aansudha. Inni kan biraa immoo yeroo baay'ee jaalalaaf bifa diimaa kana maaliif wal simamame akka yaada keetiitti. Yeroo baay'ee guyyaa jaalalaa amma fakkeenya guraandhala 14 kana namoonni hedduun huccuu diimaa akkuma amma fakkeenyaati asirratti waan diimaa qabu godhatteeti jirta. Valentine kabajuu dandeessan jechuudha. Kanuma hin mormite malee atis keessa dalagataa jirta. Kabajee dhufte naani jiin malee. Kana ni qoranna. Maaliif jaalalliniif bifti diimaan kun walitti dhufe yeroo baay'ee? Akkana fakkaatutti abaaboon diimtuudha.
Abaaboon kalarree adda addaa ni jirti garuu kan jaalala ibsu diimaa qofa. Biicaanis pinkiinis waan if danda'e ibsa jechuudha. Abaaboo sanirraa kan ka'e jaalala wanni diimaan jaalala ibsaa baqas kennaa nama fakkeenyaaf namni takka yoonii fi abaaboo kennaa sii kennuu barbaade kennaan duraa abaaboo taati. Abaaboo diimtuu yoo taate immoo nama san akka jaalala afaaniin dubbachuullee baattu nama san akka jaalattu ibsiteef jechuudha. Sababa sanirraa kan ka'e akkana fakkaatutti uffanni guutiin diimaa ta'e jechuudha. Yoo fuulli keenya ta'een ala uffanni hundi diimaadha. Kanaaf na fakkaata kanaan alatti waa'ee Valentine's waan hin beekneef jecha uffanni kun maaliif akka diimaa ta'e ani hin Sanuma wal fakkaata anis yaada faallaa akkasiin qabu amma fakkeenya jaalallee keetiif gaafa kennaa kennitu kennaan sun illee waan biraa yoo qabaate jedhe wanni ittiin haguugamu sun yoo diimaa ta'ee jedhe baay'ee namatti tola akkasumas immoo abaaboon ati jaalallee kan keetiif kennitu irra hedduun isaanii diimaadha waan ta'eef tarii kanaan akka inni wal simatu godhanii waan kana itti godhan natti fakkaata egaan daawwattoota keenya oduu isinitti baay'isne amma gara sagantaa keenya idileetti kan dabarfannu ta'a jechuudha. Sagantaan keenya illee akkuma beekamu xalayaa dhaggeeffattuun kan keenya seenaa jaalalaa siirraa kan isin nuuf kennite qiqindeeffannee isin biraan ga'uudhaaf jirra gara haadha seenaa keenya itti dabarfanna jechuudha. Egaa obboleettiin teenya seenaa ajaa'ibaa qabdi akkan dubbisetti sanirraa kan ka'e immoo addunyaa tanarratti maaliif akka ta'e hin beeku ilmi namaa yommuu jaalala takkaa eegalu takkaa keessi kan kee nama tokko jaalachuu eegalu sababa diinagdee sababa gartee rakkoo maallaqa jireenya irrattis ta'ee sababa haala jireenyatti jiraattu dhabuudhaan biyya dhiiftee nama ishiin jaalachuu eegaltelee dhiiftee biyyaa baati sababuma bakka maallaqa kana dalagadheetiin deebi'ee jireenya jaalalaa kana fooyyeffadhee jiraata. Kan maatii si fooyyessuudhaafis jettee akkasumas ammoo gara fuulduraatti illee jireenya sin abbaa manaa isheetii wajjiniin jiraattu kana fooyyessuudhaaf jettee gara biyya biraa deemu yeroo baay'ee achi keessatti shamarran kan keenya jaalallee yeroo baay'ee xalayaan gara keenya dhufu waajjira keenya dhufu kuni warra biyya arabaa hojjetan kana keessaati. Maatii isaan of fooyyeffachuudhaaf gaafa biyyaa baanii jedhani akkuma kanatti dhiiraan wal quunnamu gaafa wal baranii jedhanu jaalala keessa seenuu gaafa jaalala keessa seenee jedhu dhiirri kuni faayidaa irratti hundaa'a qarshii kana naaf ergii maa akkasii waan akka darara akka kanaatu iyyuu ulfaata waan ta'eef seenaan haadha seenaa keenyaa kanaan walitti hidhata waan ta'eef seenaa kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Egaa maqaan kiyya Seenaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootiin dhaladhe. Amma kanin jiraadhu biyya Duubaay. Akkuma nama kamiyyuu barnoota koo osoo barachaa jiru hojiif jecha adda muree gara biyya Arabaa deeme. Waggaa 2 hojjedheen biyya kiyyatti deebi'e. Yeroon biyyatti deebi'u gurbaa waliin barataa turre waliin wal agarre. Wajji haasofnee waan gaafa duraan dabarsine hojii yaadannu jaalala na gaafate. Anis keessa kiyya xiqqoo waan isa jaalatu tureef hayyee jedhee jaalalaan waliin jiraachuu eegalle. Osoo waliin jirru ani biyya Arabatti deebi'uu waan fedhuuf deebi'eetiin deeme. Kanin deeme biyya Beeyruut ture. Yeroo kanatti jaalala isaa wajjin dabarsee ture. Yeroo kana anaa hojii koo hojjechaa jiru yeroon baatii 2 xumuree baatii 3ffaa seenuuf deemu miirri dhukkubbii natti dhaga'amu eegale. Laguun koo natti hin dhufne. Yeroo kana jaalallee koos bilbilee ergaan biyya kana dhufe xuriin yookaan laguun natti dhufuu didee maaliif jedheetiin gaafadhe. Innis deebisaa akkana jedhu naa deebise. Maal jechuudha? Akkamitti hanga arraa sitti dhufuu dide? Jedhee gaafirratti gaafii naaf deebise. San booda anis madaam yookaan giiftii an bira dalaguttiin hime. Ishiinis mana yaalaa na geessite. Yeroo kana manni yaalaa daa'ima ji'a 2 fi walakkaa akkan garaa qabu natti himame. Yeroo kana hedduun rifadhe. Waan qabuuf waan gadhiisu wallaale. Yeroo dooktarri mabruuk baga gammadde naan jedhu ani immoo rifaatuu keessan seene. Jaalallee kiyyatti bilbilee waan ta'e kana hunda itti hime. Innis akkas naan jedhe. Egaan daawwattoota keenya seenaan haadha seenaa keenyaa hin xumuramne akkuma itti fufetti jira. Egaa mee waan kanarraa mee maal jetta amma fakkeenyaa fi jaalala keessa namni si wajjin wal jaallatte kuni nama beekumsaati nama naannoo tokko
gaafa wal quunnamtii saalaa godhanillee jaalalaan godhanii isiin feete yookaan inni fedhe qofa osoo hin taane lamaan jiraatu iyyuu fedhiidhaan kan isaan godhanii dirqama biyya biraatti biyya alaa sanatti gaafa deebitee jettu mucaan kun ulfooftee gaafa ulfooftee jettu kana keessa ulfasii kana ofitti hin beektu turte mucaan kabajasiis durbummaasiis namni siin yeroo jalqabaatti beektu mucaa kana qofa sana booda ulfaa'uusii erga baree ka'ee lakkii kana ofii feete ani wantan beekun jiru jedhee waan akka ofiisii qofittiidhaaf badii kana raawwatteetti siitti gatee jechuudha. Dhugaa seenaan ishiidhaa kun hedduu garaa nama nyaata. Maaliif jennaan nama tokko yeroo duraatiif jaalatte yeroo duraatiif eenyummaa kee dabarsitee kannite nama sanirraa ammas deebitee ulfooyitee ilmoo dhaluu jechuun dhugaan jaalatti jechuudha ishiin. Inni immoo yeroo duraatuu kan itti dhiyaate jaalatee osoo hin taane waan ishirraa barbaadu san argachuu qofaaf efa argatee booda garuu ishii garagalee ilaalle jechuudha. Kun immoo waan ta'uu qabu jedhee hin yaadu. Akkasii daawwattoota keenya dhumni seenaa kanaa maalitti ba'a kan jedhu nutis walumaan daawwannaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan ammas kabajaanis naffeerra. An kana hin amanu ofii keetiif feetee akkas goote malee osoo kun hin ta'in fala barbaaduu dandeessa ture naan jedhe. Ani kana keessa hin jiru jedhee na dubbate. Anis hedduun aare sadarkaa of ajjeesuu ga'ee fooqirraa of darbuufillee yaaleen ture. Garuu madaamiin an bira hojjedhu hedduu na bira dhaabbatte na kunuunsitee turte. Abshii rakkoo hin qabu yeroo dhalaaf geesse biyyatti galtee ilmoo kee dhaltee na biratti deebita naan jette. Anis hanga baatii 7 isaanuma bira ture. San booda maatii kiyya biratti hin gale. Yeroon biyyatti galuuf deemu jaalallee kiyyatti hin bilbile. Mucaan kun keeti akka abbaa taatee na bira dhaabbattee yoo hin guddifne ofin ajjeesa. Waan kana ani itti yaadee hin goone waan tasa na harkaa taheedha. Waan rabbiin godheedha jedhee itti dubbadhe. Yeroon dhufu booleetti na simachuu qabdan jedheen. Innis dhufee booleetti na simate. Akkas jedhee na gaafate. Seenaa ati namalee nama biraa waliin qunnamtii gootee hin beektu jedhee na gaafannaan inni kan jalqaba kiyyaa akka tahe osoo beekuu kanuma na gaafachuu isatti baay'een muufadhe. Inni kan jalqabaa koo fi kan xumuraa koo ture. Isa malee nama biraa waliin qunnamtii hin qabu. Yeroo waliin jiru sanitti inni karaa Adaamaa deddeebi'a ture. Yeroo waliin jiraannu hedduu na shakka ture. Kanumarraa ka'uun gaafii kana na gaafate. Innis barnootaaf gara Adaamaa deemuun qaba jedhee gara Adaamaa deeme. Anis mana adaadaatiyyatti hin gale. Ergan achi qubadhe booda maatii koo haadhaaf abbaa kiyyatti waan uumame hunda itti hime. Isaanis abshiin rakkoon qabu jedhanii waan uumame kana bifa gaariin na simatan. Firri koos obboleeyyan kiyyas ija jaalalaatiin na simatan. Osoo harmeen koo waan kana jabeessitee mormitee ofin ajjeesa ture. Harmee too baay'ee waan jaaladhuuf isiin akkanatti mufattu hin barbaadu. San boodas ani ilmoo kiyya dhalee ji'a 3 booda harmee kootti dhiisee gara biyya Kwaatar deeme. Inni garuu yeroon dhalee jiru sanitti dhufellee na gaafatee hin beeku. Maal taatellee jedhee takkaa na gaafatee hin beeku. Yeroon bilbiluuf yoo fedhe bilbila ni kaasaa yoo barbaade na jalaa hin kaasu. Yeroo maatiin koo inni siif bilbilaa jedhanii na gaafatan sobeen eeyyeen naaf bilbila jechuun ture. Maatiin koo akka wajjin jiraannu barbaadu. Ergan biyya Kwaatar deeme ji'a tokkotti harmi koo baay'ee na dhukkube. Isaanis biyyatti na deebisan. Anis maatii kiyyatti maal jedheen gala jedhee magaalaa Finfinnee keessatti mana namaa qaxaramee hojjechuu eegale. Ergan mana namaa hojjechuu eegale haadhaaf abbaa kiyyatti bilbilee itti hime. Akkan biyya galee hojii ji'a 8 hojjedhee dallaala kiyyatti himadhee harmeen kootis haala naaf mijeessitee akkan biyya Duubaay dhufu na taasiste. Aaruun onnee keessatti na baay'ennaan harmee tiyyaanis gurbaan kun ilmoo isaallee hin ilaalu jechi namaas nama deessaa jiraachuun na jibbisiise.
jedhee itti waan dubbadhu abshiir ilmoon tee ilmootiyya nan guddifadha hin rakkatin jettee na jajjabeessite. Biyya Duubaay dhufee baatii 3 booda isaaf bilbile. Akkami mucaa kee deemtee gaafachaa jirtaa jedhee gaafannaan kana hunda eessa turte anaa fi ati amma booda wal hin beeknu ilmoonis tiyyaa miti jedhee bilbila narratti cufate. Sirriidha. Ani kanin biyyatti galee dhufe inni hin beeku ture. Dhukataatiin jiraachaa ture. Garuu yoon itti hime yeroon dhalee ciisu sanitti gonkumaa akka dhufee nan gaafanne waan beekuuf itti himuun barbaachisaa tahee natti hin mul'anne. Bakka naaf hin qabu maaliif itti himaa jedheetiin dhiise. Garuu inninuu anaaf nama jalqabaa kootti. Ijoollummaa tiyya isaaf dabarsee kenne nan jaaladhaan abbaa ilmoo kiyyaati. Waaniin godhu wallaalee hedduun of jibbe. Osoon akkanatti jiru yeroo muraasa booda suuraa dubartii tokko piroofaayila isarratti godhannaan arge. An akka tasaa gola keessa dhaabbadheen nyaata hojjechaa ture. Yeroon suuraa kana argu of wallaaleetiin kufe. Hiriyoottan kiyyas bakkan kufee na kaasan hedduu na dhukkube. Obsuu hin dandeenye. Ofuma jabeessee ji'a 2 booda bilbileef dhugaa jirtu natti himi. Ni fuute moo maali jedheen gaafannaan bilbila narratti cufe. Anis bilbila intaloo sanaa barbaadee argadhee bilbileef. Siif isa jidduu hariiroon jirtu maali jedhee gaafannaan anaaf inni erga wajjin jiraachuu jalqabne bubbullee jirra jaalallee kiyyaa naan jette. Egaa jaalalleen kiyya kunis anis hin beeku ilmoonis kiyyaa miti waan naan jedheef osoon garaan koo dhiiguu waan hunda garatti qabadhee waggaa 4 jiraadhe. Ani amma ergan ijoollummaa kiyyaan jaalalaan miidhame dhiiratti dhihaachuu nan sodaadha. Ofitti illee nan saalfadha. Dhiironni hedduun gaafii jaalalaa naaf dhiheessan. Garuu an waanin miidhamee jiruuf gaafii jaalalaa keessummeessuun natti ulfaata. Deebi'ee jaalalli isaa na keessaa hin badne. Hedduun jaaladhaan isa dagachuu hin dandeenye. Namoota jaalala na gaafatan kanaaf akkan daa'ima qabu itti himachuullee nan qaanfadha. Osoon akkanaan jiru gurbaa tokko karaa FB'tiin wal barre. Gurbaan kun bakka an jiru Duubaay jiraata. Garuu innilleen waan natti toluuf anilleen dirqama isa jalqabaa san dagachuuf jecha walitti dhiheenya mucaa kanaa itti fuufe. Jaalala keessa seenne biyya tokko keessa jiraanna garuu wal argaa hin beeknu. Gidduma tanaan qarshii diraama 1000 kanaaf ergii naan jedhe. Anis hin ergu jedheen. Sababni isaas ani biyyatti ilma guddisa. Maatii tiyyas ni gargaara. Ayyaanaaf jecha qarshii maatii kiyyaaf ergaan ture. Maatiin koo rakkina hedduu waan na waliin dabarsaniif hamilee kiyya eeganii ilma kiyyallee naaf guddisaa jiru. Waan maatiin koo na gaafatan alatti waan biraa gochuu hin barbaadu. Mucaa kana nan jaaladha malee hin amanu. Sana booda an qarshii erguu fi dinnaan na cufe. Nan dubbachuullee dhiisee xiqqoo bubbulee innis nama biraa jaalate. Shamarree tokko piroofaayila irra godhatee arge. Haa ta'u atis akkas taate jedheen callise. Akkan ittiin bilbilee karaa hundaan blook na godhe. An mana madaan malee bakka biroo hojjechuu hin danda'u. Gadi bahullee hin danda'u. Xiqqoo turee ji'a 2 booda bilbila koo bilook irraa kaasee naaf bilbile. Dhiifama na gaafatee anis garaan laafa waan ta'eef nan jaaladhas waan ta'eef dhiifama isaa fudhadhe. Ergasii eegalee akkan hojii dhiisee ala bahee isaa waliin jiraadhuuf na kadhata ture. Ani garuu nama ala bahuu miti kaayyoos qaba. Ilmoo koos guddifachuun barbaada waan ta'eef gaafii isaa kana tole jedhee fudhachuun natti ulfaate. Of jijjiiree maatii koos jijjiiruu jireenya ijoollummaa kiyya of jalaa balleessee deebisee jireenya ijaarrachuun fedha. Ala bahee dhiira waliin akkan barbaade ta'uuf haalli guddisaa kootii naaf hin hayyamu. Ani maatii safuu qabdurraan dhaladhe.
Innis deddeebi'ee gaafa na rakkisu ani akkasitti si amanee ala bahuun natti ulfaata. Yoo maatii kiyyatti manguddoo ergattee akka duudhaaf aadaa keenyatti qubeellaa yookaan nikaanan godhatiniin alatti hin bahuun jedheen. Isattillee akkan kanaan dura jaalalaan miidhame qofa itti hime malee akkan daa'ima qabu ittiin himne. Innis abdii kutatee hiriyaa isaa waliin jaalala eegale. Anis nin dhiise. Osoo akkanaan jiru amma immoo biyya keessa maqaasaa dhahuu hin barbaadu. Artistii tokko jaaladhee innis galgalaaf ganama qarshii naaf ergi. Yoo kan na jaalattu ta'e naan jedha. Anis isa amanuu hin dandeenye akkasittiin qalbiin koo rarraatee jirti. Maal naaf dhaamtu? Mee maal naaf wayya jettu? Egaa obboleettiin teenya tun osuma akkasii jiraachaa jirtu ilmoos ni qabdi. Jireenya kun itti fuufa. Isa kana irraanfachuudhaaf jettee jireenya namni biraa jireenya ishee keessa seenuudhaaf dhufe yeroo kannitee fi isa kana irraanfachuuf isa kana wajjin jireenya eegaluu feetee jirti jechuudha. Kun immoo dogongora guddaa ta'uu qaba. Maaliif jennaan yoonii fi kaayyoo qabaatte kaayyoo kan keessan irratti ati ilaalchi kan kaayyoo san irratti ta'uu qaba jechuudha. Ilmoo qabda jireenya jijjiirrachuudhaaf biyyaa baate faamilii qabda bakka kanatti faamilii fi ilmoo qabaatuu fi jireenya jijjiiruudhaaf biyyaa baate yommuu jaalala irratti fookas gootu jaalalleen kan keessuun namni si dhiyaatu kun maaliif na dhiyaate jaalala barbaadee moo maallaqa barbaadee moo eenyummaa kiyya guutuu ni beekaayi jettee of gaafatuu qabdi jechuudha. Kaayyoo yoon qabaatte waa'ee jaalalaa waan akkanumatti dhufeetuma deemuudhaaf yeroo hin qabdu jechuudha. Saniifuu namni kaayyoo qabu jaalala seeraan jiraata seeraan jaalalee qabate bultillee ijaara jechuudha. Sa'a kanatti isheen waan ilmoo qabduuf jecha waa'ee jaalalaa eenyummaa siillees dhoskuun qabdu amma kan inni isiirraa argeen akka nama dhuunfaa tokkootti seenaan isii wal xaxaadha waan hedduu keessa dabarfatte ilmoodhuma isii kanayyuu kan isin argattu abbaa yookaan jaalalleen isii ni kaadeen erga kaadeenii otoo maatiin isii hubatanii ofitti hin qabne mucaa kana har'a bakka hin taanetti kufuu dandeessi jechuudha. Galata maatii isii maatiin isii kun ofitti qabanii diqaalaanaaf fidde kana fidde osoo hin jedhini miidhama isii kana ofitti qabanii mucaa isii harkaa fuudhanii guddisaa jiru waan ta'eef kanaaf tokkoffaa namni tokko gaafa na jaallatu ana barbaade haadha manummaa koo barbaadeeti moo qarshii koo barbaadeeti jettee shamarran tokko laalcha keessa galchuu danda'udha qabdi. Yeroo ammaa kana keessa tokkoffaa jaalalli distaansii jaalalli fageenyaa kun baay'ee hangana barbaachisa jedhee yaadu ani. Wanti onlaayiniidhaan xumurama waan ta'eef kanarraa hamma danda'amaa ta'etti osoo of qusatamee gaariidha. Inni kan biraa ammoo haati dhimmaa keenyaa kuni jaalala yookaan miidhama sii kana dagachuudhaaf jettee nama hin beekne tokko wal bartee jaalala jalqabuun numtisiituyyuu ammas miidhaa biraatiif of saaxiluu jechuudha. Tasgabbooftee yookaan namatti siqatu ta'e namni isii barbaadu kun jaalalaaf isii barbaada yoo ta'ee jedhee eenyummaa siillee dhoskuu dhiisuu ilmoo qabaachuu sitti qaanfachuu dhiisuu yaa kanaaf iftoominaan osoo deemame gaariidhaan jedha. Egaa seenaan haadha seenaa keenyaa baay'ee wal xaxaadhaa fi waan namoota hedduu irratti mudatudha kan isin nu biraan geesse waan ta'eef dabalataan namni isin amma xumuratti qabatte kun weellisaa maqaa isaan dha'u jette kuni itti wal bartee jaalala eegaltee namni kuni amma maallaqa naaf ergi yoo kan na jaallattu ta'ee jedhaaniin mee akka shamarran yookaan akka haadha seenaa keenyaa bakka buute mucaan kun miidhama guddaa miidhamteetti waan ta'eef maallaqa kana erguufii qabdi moo erguufii hin qabdu mee akkasiittati. Akka na fakkaatuttis ta'ee akka ta'uttillee qabullee dubartiin duraan dursee dubartiin dhiiraaf maallaqa erguu hin qabdu maaliifoo jettee dhiirti of dandeessee hatta ishiidhaaf erguu qabaa'u. Ishiin isaaf erguu osoo hin taane yoo dhugaan jaalate rakkoo ishii hubatee sa'aa rakkoottis ta'ee waan hundatti bira dhaabbatee ishii gargaaruu qaba malee akka ishiin isa gargaartu gaafachuu hin qabu. Saniifuu dubartiin dhiiraaf maallaqa gonkumaa erguu hin qabdu. Jaalalli maallaqa irratti waan hin hundoofneef jecha. Maallaqa sun gaafa erguu dhaabdetti inni hin jaalatu jechuudha. Dhiisee deema waan ta'eef jecha gonkuma maallaqa erguu qabdu. Jaalalti maallaqa irratti hundooftu umriin isiis hin dheerattu gabaabduudha. Gaafa qarshiin jiru ni jaallata gaafa qarshiin dhume immoo
ni jijjiiran jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kana siif dhaamnaa qarshiiniif jaalalli waa wal fakkaatu tokkollee hin qabu dugdaaf garaadha waan ta'eef egaan daawwattoota keenya haadha seenaa keenyaa fi sagantaa qara jaalalaa kanarraa waan guddaa akka baratanuu abdii guddaa isiniif qabna. Kanarraa asumarratti goolabneeti jirra. Dhumarratti waan jettu yoo qabaatte sagantaa keenya guduunfina. Dhumarratti waan hin jiru qabaadhu yoo jiraate gaafiidhaan siif qaba akkam jetta? Ayyaa ta'u. Akkuma beekamu jireenya kan kee keessatti dhala akkaati feetuutii jira. Fakkeenyaaf yoonii fi dhalaa lama si dura kaanii takka akka malee bareedduudha qaama kanaan fuula kanaan hin bareeddu haa jennu qaama qofa bareedduudha. Takka immoo qaamaan hin bareeddu fuula kanaan bareeddi. Isaan lamaan kana keessaa tan filattaa yoo si jenne ati tan filattame fakkeenyaaf? Qaamaan bareeddi. Fuulaan hin bareeddu. Daabbaa kana qabdi. Qaamni sii kuni fuulli siis qaamni sii guutuun kun ni bareedda. Haalaaf amala hin qabdu. Haalaaf amala moo ni sirreeffatta gizuma duraa ni jiraame. Qaamni siis bareedee haalaaf amala qabaatti taanaani. Waan hunda waliin hin harkattu gaa. Amma bakka kanatti haalaaf amala ati itti seentee sirreeffachuu dandeessa. Akka ati barbaaddu sanitti maaliif jennaan hoggaa ishii tana jaalatte ati ishii tana akkana naatee akkani bareedaa miti akkasii haala amala wal tolfachuu dandeessan. Haala amala gizee jaabama fakkeenyaaf. Maaliif kana si gaafadhe beektaa afaan kee dammaan qabee dhalaan babbareedduun yeroo baay'ee amala hin qabdu. Haalaaf amala hin qabani waan ta'eef. Eenyu akkas nu rakkisu yaa. Eenyutu akkas jedhe hin jiru wanni kana soba maaliif oonaan jette amma guutumaan guututti ani mataan kiyya amala kiyya guutuun guutuu hin beeku maaliif oonaan jette dhawaatan jireenya keessa jiraachaa deemuuniin amala kiyya waan hin jibbuu fi waan hin fedhullee argadha amma duraan hinaaffaan qabu faan ja'a ani hin hinaafuun ja'a tasa yooniif hin jireenya kiyya keessa namni nan jaaladhu dhufe namni nan jaaladhu sun yoo dhalaa biraati hojii isaa soo arge hinaafuudhaniif arga hogga kanaan amala kiyya guyyaa keessaan baraa jira jechuudha saniifuu amalli kiyya guutumaan guutuutti akkana jettee dhalaan si hin dunis obdee waan ta'eef jecha wanni ati ilaaltee nama san filattu bifa gubbaa qofa soo ati bakka tanatti ta qaama bareedaa qabdu ta fuulaan fokkottuu ilaaluu hin feene barbaaddamoo ta qaama bareedaa hin qabne ta fuulaan bareeddu kan feessaa filatta. Ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan waan tan of sobu tokko hin qabu. Akka daabbaa kanarra tuqamtee jirta. Rabbiin fideeti ta daabbaa akhiratti hin qabne hoosi kanneen ati ijaan na agarsiisu addunyaarra walumaan jirra. Ijaan laaltee wanti sitti tolu wayii qaama kee kana keessa inni guddaa nama fakkeenya ani ijaanan si laalaa jira. Bareedina kee waa hunda kan kee ijaan gaafa laalee jedheen sammuu koo keessatti mucaan kun nama akkasiiti jedhee soora qalbiinaa ta'uu dandeessa. Ijatti wanti hin bareedne tokko immoo keessootti istariitis fudhachuu dhiisuu dandeessa waan ta'eef an akka isaaqitti wanti hundisi yoo guutame haalaaf amalas qabaattee qaamni si hundisi bareedee taate kanuma bareeddu naa wayya. Akkatti maani dhaabbattee hafa hin fuutu hin jirtu yeellam. Egaa eenyu namaatiyyuu ideoloojii mataa isaa danda'e hordofa waan ta'eef wanti hundinuu addunyaa kanatti bareedaatu bareedaadha. Akka dhugatti jireenya kan kee keessatti namni ati gammachuu irraa argattu ani keessattuu gizeeniin namni ani gammachuu irraa argadhu hoggaa wajji haasoo wanni ani ilaalu afaan keessa nama afaan keessa bareeduun fedha waan birallee akkasitti bareedullee baate afaan keessa bareednaan akkuma keetii kanatti laaftaa jechuudha. Kanaafuu ijaan laalaa jirta waan ta'eef waan kana dirqama wantati keessootti fudhachuudhaa qabdu ijatti sitti toluu qaba. Ijatti gaafa sitti tolee jedhee ijarraa ka'ee onnee dhaqaa sammuu dhaqaa jaalalli kun amma sammuu keessatti jaallatamu onnee keessatti jaallatamu. Onnee keessatti. Kanaafuu jalqaba ijarraa argita yoo ijarratti sitti tolee laal jaalalli bakka lamaan ibsama tokko jaalalli gurraan dhageesse sagaleen nama sanaa sun sitti toleetu nama sanan argin kanatti jaallattu jiratu bifa isaa addan baasin jechuudha. An mudannoo akka kanaa yeroo hedduu na mudata waan ta'eef keessatti yuunivarsiitii Jimmaatti na yaadadha. Fireeshiin ture telegiraam guruupii wayii ture achirraati lakkoofsa kan koo fudhattee mucaa tokko wajjin waliin dubbanna. Sagaleensi kun ajaa'iba. Araada natti ta'eeyyuu amma fakkeenya qo'achuudhaaf jalqaba isiidhaan dubbachuun qaba. Sa'aatii muraasa isiidhaan. Sagalee irraa si qabde gaa. Yaa jalqaba sa'aatii muraasa isiidhaan dubbadhee ka'eetan sagalee isii kana qaama koo keessa yaafadhee ka'etanii ogguun dhaqee kitaaba laaluyyuu dubbisu dubbisni yuu naa gala. Haaya oksijiinuma naa taate. Oksijiinuma naa taate jechuudha. Amma sana booda mucaa kana wajjiniin yoon amma kee mucaa gibbiidhuma tokko keessa wajjin baranna baay'isa. Isin na beekti ani hin beekuni. Yoon kee mucaa kana argee jedhee
tariitii akkanitti eegaa jiru kana ta'uu baatti. Ammaa yeroo sassi fakkaata. Ammaa yeroo sassi fakkaata. Yaa akka sana ta'uu baatti waan ta'eef mucaa kana arguun qabu yeroo muraasaaf yeroo dheeraadhaaf sagalee dhumaajuu wajjin dubbachuu qabna jedhee murteesse gara ji'a ja'a otoon ija siin argin sagaleedhaan wal jaallanne. Gaafa wal jaallanne dhumarratti wal arguudhaaf walii beellaman no. Inni fokkottiin aan jechuu baattu. Jechuun namaan ni fokkottiin jedhu bakka nama keesse tokko wa'ii. Gurraan dhageessee mucaan kun kana fakkaatti jettee wanta sammuu kee keessatti yaaddu wayiin jiru. Fakkii kaaftee. Yaa fakkii kaaftee keessoo keetti. Gaafa akka sana sii ta'uu diduu. Baatii jaaguutu ati yaadaan amma fakkuma ishee kaaftee kana hojii jiraattee. Akkasittan jiraataa ture. Sana booda gaafa naqee argu bakka ni sii kaa'e kanaa miti. Bakka biraa jirti. Tokko gurraan illee jaalalli si qaba jechuu barbaadetanii akkasumas ammoo ijaanis jaalalli si qaba. Dhugaa. Gurrarraa kaatee waan dhaggeeffatte onnee keessa buufatta ijarraa kaatee waan argite onnee keessa buufatta waan ta'eef kanaaf jedheetani seenaa kana siif kaase. Egaa baatii isaa qoon keenya baatii jaafayyaa sammuu keessatti dizaayinara Monaaliizaa kaasee sagalee ishiitti hojii jaalataa ture gizee arkummoo aankootti taateen sa'aa suuraa asirra garuu jirtan kana nama sagaleedhaan takkaamu akkana fakkaatutti akkasittiin jaalatiin abaqa sagalee yoo tolte bareeduus dandeessi bareeduu dhabuus dandeessi nama jaalachuun duratti wal arguun gaariidha wal arguun haalaan bareedadha soo saniifu isaa qoon keenya bareedira kana jechuudha. Kanarraa waan guddaa akka barattanu abdii guddaan qaba. Qaamsan siif dhaama bakka tanarratti daabbaas ispoortii daleessistee fidda rakkoon qabu jaartii ta'eeti waan ta'eef nama fuula bareedu laalladhu kan laalaa ooltuuf sa'a 24 biraa deemuun fedhe hoo gabbaate illee bira yoomuu mandafee jaartii sanitti ol deebi'aa kan jedhu jechuudha. Garuu jaalalti bifaan filattu dhugaadha namni hundi mataa ofitti bareedadha. Ta'ee akkanatti dhaabbattee haftaa si himeetiin jira mooluun ta'etti isaa gaduubatti dhumtutti hin eegine akkasii seenaa teenya guutuu isaa dhaggeeffannee walitti deebina akka isin gammachiisaa jiru abdiin qaba jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya sagantaan keenyaarraa kanuma fakkaata ture waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.